Stay. Bururaj. Tay karbat desa. Ingat. Ya? Ingat. Wayaho ufadu kayolle efan. Wayaho. Kenal Karim? Kan? Kenal Karim? Wantu tu. Agak cuba. Halo. Tol.
maal jette? Maali haan dhuftuu kun namicha galgala si nyaate dhufeera har. Sa galgala si nyaate qofamni birrii kan biraa'u qabee dhufeera dafii kottu akka sirkaan baane. Qabatee dhufee jettee? Egaa achi akka hin deemnetti adaraa naa qabi sirriitti. Dafii qaqqabi laadaadhaan waan argatteen dafii kottu akka sirkaan baane. Amma sittee nama tutursu anumatu duukaa taphachaa si eega dafii kottu. Hin turin. Nan dhufa amma dhufan nama amma dhufan. Akka hin deemne achi ati taphachiisaatuma naa qabe achitti. Tole tole waaqa si eegna. Akka nu kan baane qarshii gaarii fidee dhufnaan. Tole haa ta'u dhufe tole. Abbaa taaksiidha. Akkasii ol fudhuudha. Inni illee bareeda homaan jedhu. Inni bareeda amma hojiidhaaf na waamaa jiran. Hojiidhaaf na waamaa jiran. Hojii dafii kottu naan jedhan waajjira beena waaman. Ati anaaf yoom yeroo godhattan? Attam? Anaaf yoom yeroo godhattan? Anaaf yoom yeroo laatta? Yoom bakka namaan oolchitati? Yoom asii wajjin har'a hojii? Bor hojii? Torbaan guutuu hojii? Ji'a guutuu hojii? Waggaa guutuu hojii? Hojii? Hojii hojjetan malee namni akkamitti bashannan hojii dhabe kan nama taasise kan jedhamu dhageenyaati. Hojjennu malee nyaannu malee jiraannu. Mee kana natti beekte? Hojiin beennu qaanuun. Maal jechuusiiti? Ati anaaf yeroo kennitu? Ati anaaf yeroo hin kennitu? Gamjani narraa nagahee. Grazie jabeessi. Grazie jabeessi kunuunsi kan bilbileessa. Isaantu mana ba'uusi dhowwee moo amma kana ta'uudha moo maa inni manni isaa? Isaanitti illee qoosi. Mitika jechuun isaanitti hin qoosiniitu hin ta'in itti fufuu qaba wanti kun bal'inaan. Kana beektamti? Nagaamitti malaalaa irratti madeemaa. Yaannaa kun ta'inii keessa galaniituma baruudha. Si, bakki yeroo deemeera madeema. Haalli makana muammu maa dhufte miti? Si, sila mana kana wanni jettu. Maanni jaarsi maali ija guutu wanni qabu waan ittiin nama argan qabu bagoota. Noo shoota banni wayyu. Nama na tabanni. Mandabal. Lakkii yoo mandabalu hin dabaladhu jedhaa jirti. Maaliif? Kunuuti nu dabalannee taphannee deemna jennaan na reebadha jettee mee barreey jaarsummaa miti na. Maaliin taphattu? Jaarsummaa si baafadde mee. Mana koppa godhaayyuu. Mana koppa godhaa amma dhugaa fakkaata. Kanaaf riigaa nu hojjedhame. Reega fiduu singa jechaan. Maal kunuuti? Nagaanu kenna. Ofee gisi jedhu. Koona siyaabee.
Demba. Betul. Negat. Si, na mesti. Sao jite Atau Ofii yeroo achi gaafatu jalqaba dura maaliif naan bilbiltu? Jarri isaatti dhiistu moo jarri maaliif naan bilbilin? Bilbila koo hin beeku miti? An beeku bilbila kee malee anu si barbaadatiin ture garuu bilbila kee hin beeku maaliin si arga. Achi almeeqa yeroo meeqa naa bilbilu argiteetta akkas naan jedhanii afaan dhokoksu. Kan sinnibuun jedhe kan ammaa kun immoo keessatti immoo. Ammaa tasa wal arguun keenya kan nama. Anna dhibee beeyanne raajii akka raajii. Anoo meefachuu ijoolleen beekne mana keessa jirti ilaali. Ijool! Tai. Esa dhaqalaa kaan mana barumsaa dhaqani kaan immoo gara hojii deemanii eessa mana duwwaatti bee dhuftee ati. Jirani? Hin tokkoon ijoon namni tokkoyyuu mana keessa hin jiru. Rakkoon qabu sunu. Ofii attami ati eessa kan hojjettu ati? Ani asuma dhuma dhiyoon jiralleedha hoteela wayii keessan keessummeessa. Hoteela wayii keessa. Galanni waaqayyoo nagawa. Ani amma akkamittiin yaada maalii keessa seenee ture. Mucaan dhuftee kaatee Finfinneen ofii isaatiifuu garba guddaadha galaana guddaadha. Eessuma eessattiin si barbaada. Sabata ijjaman argattu ati? Ji'atti guyyaa tokko boqonnaan qaba yeroo. Guyyaa tokko argatta. Isa sanbataa mana fuulduraa kan ammoo akkuma tasaabu boqonnaa irra jira. Kottu kaa? Nan dhufee. Karaa sirkaan baduu miti? Naarkoo. Kana booda immoo wal arginee wal gaafanna. Bilbila iyyuu maal barbaachisa hundumaafuu bilbila qabachuun gaariidha. Ijoollee amma mana jirtu ijoollee wajjiniinis haadha manaa kooti wajjiniinis walansi barsiisa. Sanbata lanaan dhuftaa miti? Ijoollee wajjiniinis haadha manaa kooti wajjiniin amma kun otoo haadha manaa kooti. Kanaafuu iyyuu hundumaa wajjiniin walansi barsiisan. Haadha manaa keessani? Haadha manaa kooti haadha ijoollee kooti. Gaarii. Garuu amma nan deema mi'a biteedhanii waan erganiif iyyuu natti ooluu nan deema. Mana duwwaa keessan kan maal? bashannana jechuun ganneeti. Guyyaa shanii? Maal kuma? Jechuun fiildiin baay'ee akkuma dandeessaa beektaa yaada sana. Isammaa maali? Qajeelaa biraan bulaa jedheen ba'u. Kanaaf guyyaa shanii bakkuma bashannanaa tokko deemnee bashannanuun nurra jira. An bashannanicha jechuun garuu guyyaa shan waan baay'atee fi guyyuma sadii illee goone. Fiildiin guyyaa sadii immoo jiraate. Jira guyyaa sadii. Guyyaa lamas taasisuun guyyaa sadii taasisuun fiildiin baay'atee. Jimaanni jira, sanbataan jira, guyyaa sadii danda'ama. Danda'ama ani har'atti qophoofne. Fiildiin baay'atee. Iftaan immoo itti qophaa'uu hin dandeenye. Akkasuma waan fakkaatan baay'ee waan bareedaa. Guyyaa shan illee baay'ee dheeraadha. Sadii singaa wanti guddaan wanniidha malee yaada malee guyyaan isaa xiqqatee sammuu bal'isuu dandeenya gara caalutti jechaadha. Ammaaf yeroo akkas wayyaa jechuudha. Guyyaa sadii. Shan baay'ee ulfaata. Guyyaa sadeenna isa booddee maali namni yaa'aa jiramti. Keessa tusinne wayii. Jechuun keessa seenuu dammoo ati sodaate? Sodaachuu kan ta'e namni si argee namatti hin tole deemsa. Kilaasii qabanneet makeessitti ooluu ne taman nama maal qabari? Kilaasii? Tokko makeessitti. Kilaasii qabuun? Jiraatu. Siree waa jiraan namni siree tokko
Asla kan sigesu. Warra kasate ya dubi tigot tuh kan. Kana malina bitaru. Durgon sih kan mau buyat. Durgoni. Nyata rahafa mo. Makan sere rahafa. Kana ni warra kasasi bitaru. Aku baru wadi bitaru tadi. Natti kennite. Barkar fate sitte devi. Sekali. Bilbili kaya. Bilbili ko. Atam kita faya kya kya? Asmo. Atau garan lu faya. Tole nandu. Ya udah. Udah deh kita fira koti sana as gese dia bete sinjele sitte misal. Gafa as ufte tema fide indu fa. Ser tren centure. Kara wala internet fakka tasir fide indu fa. Okay. Dafi maala tugu ye maalo. Man qaqqabadhu asumatti. Yesu. Tofte. Aske ergas gese ke tense. Lakin zeno yesu. Maali. Nana rifadda. Maali seni mali. Lakki dhugaa nana rifadda. Jolleen is mana jirtu tu mana jiru wal seni. Lakki yesu gaaf biraati dhufa amma imma wayita kun sitta taa'ee tara. Maani rakkina maali. Baatu sirra gahe. Yesu ko waa hunda dura garuu jechuun ta'uus dhiisus waan danda'uuf iyyuu amma mirkaneeffattutti waan takka akkan dubbanne waa danaa galiitis. Maali nimi awai caccabsite moo? Lakki miti yesu Maani omtu rakkinni jiru datti maala. haadha manatti suura ishee illee agarsiistan san Haadha manaa keessan jechaadha. Mana nanitti keessummeessu san keessatti mucaa tokko waliin teessee gaafa bashannantu arge garuu waa hunda dura hin mirkaneeffatte. Ilaali. Omtu rakkinni jiru siin jedhee. Maaliif guyyaa shaniif magaalaa baanee bakkee bashannanaan deemnu jedheen. Isheen immoo maal jedhee tanan deemaa jennaan fiildiin deema hojiin deema jedhiiti itti himii jedheen. Na gurbichi sun. Tol. Achumaan guyyaan shanillee hin baay'ata. Garuu guyyaa sadiif jettee jimaata jalqabee sanbata xiqqaa sanbata guddaa isa sadeen kanan deema waa hundayyuu nan sirreessaa jetteen. Eessuma koo waa waa'ee haasaan achuma taa'anii biira maal fa'aa dhuganii tooni siree sin barbaannaa naan jedhanii siree gaafadhee fi lakkoofsa 8 seenan. Eessuma koo waa hunda dura garuu hin aariin sirriitti mirkaneeffatu. Omtu rakkinni jiru ani bee waan waa baay'ee danda'u. Waa nama waa baay'ee argee jedhe. Kanaafu waa tokko na shakkiidhaan. Waa tokko omtu rakkinni jiru jirti. Dandeema jettee? Nana tolee eessuma koo nagaa hoo. Maali dhiiga kiyyaa biyya? Kanaaf omtu rakkinni jiru. Nagaa. Amero batani nagamiti. Amaro la dubbise dufutti marchin argate kana giddut.
Mekara somangade polisi kesumahara uve kesumis tayuna dafe setanasi Manjabchu kesanin kostuma karan deuna dorkufi ma bunni fitani kamaliti ma ana sibe kana betu ana abamana kirra burbicha sana akajallate kanarguana magafa kasdubatan isin tikkuma le rabbini sabani wa fi shakya kana esafidden ana sibe kana betu ana abamana kinseina Nabaki apalu muriana. Malo, soban makasani muamina. Ani bedwad kosa kana. Chobbo mali. Natti mame na angalle ana. Esa tere itagur bicha sane. Manamuna awajin sentani. Durabuira ake sankuftani. Oragara siredem tani. Akala komsa sade sentani. Karahunda margerani. Ela soba wajin kekun sini safu malo sini akka sinitti darbe kana baadu burre duraan barre qoosaan se'ee ture gaaffii keessaniif deebiin na dhiba ifamaga dhuguma dhugaan hin qabu soba ergamante dhuguma dhugaa gaaffii kooti ruteeruftee dhagaa amma senga afadhamee dhugaa deebiin kee akkanuma haa ta'u dhugaa si jibbisiise mana kee si jaallachiise bakkee kanarratti maali rakkoon kee ani duraanis jedheen ture mana koo kan diigaa jirus bultii koo sababni biraa jiru sababni abbuma manaa koo atis kanadhi simeunda keessa isa keessirriittanuu siin gorsa asii fachi kana dheebee dhiisuu wayyan jedhaga Badumbur mama mal jettane Badumbure deemera Badumbure deemera ayyaanni fidee deeme naguma araara buusii anaaf isuma mal jedhe isilachuu wal malee adaraa barbaachan deeminaa kan biraa akka durii sana wal jaalachuu wayyaa asii fachi kana dhiisuu wayyaa ayyaneet sirriitti nu gorsee deemen siin jedha ana sin dhufu eegaa hojii keessan lachuu haraaraadhiin argaa ajareedee jedhee ayyaanni fidee deeme naguma anaaf si araara buuse